Irra deebuudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ana sanyii abboomaati. Godina Shaggar Lixaa aanaa Abuuna Gindabarat keessatti lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti geggeeffamaa jiruun walqabatee haleellaa qilleensarraa mootummaan raawwateen lubbuun lammiilee nagaa darbaa jiraachuun himame. Akka maddeen oduu adda addaa gabaasaa jiranitti godina Shaggar Lixaa Abuuna Gindabarat ganda Dogoma Kibbaatti haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itiyoophiyaa raawwateen lubbuun lammiilee nagaa 25 olii darbuun gabaafameera. Namoonni yeroo ammaa baqatanii bosonatti galanii akka jiran namni BBC'n dubbise tokko himuun dubartoonni 5 bosona keessatti akka dahanillee dabaluun gabaaseera. Dubartoota bosona keessatti dahan keessaa tokko yeroo ammaa haalli fayyaa ishee akkaan hammaataa ta'uu fi nyaataa fi wallaansa dhabuun rakkachaa akka jirtullee gabaafameera. Itti gaafatamaan kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa obbo Tasfee Mirreessaa aanaa Abuuna Gindabarat keessatti mootummaan hidhattoota irratti dirooniidhaan haleellaa raawwachuun dhugaa ta'uu himanii garuu miidhaan namoota nagaa irratti dhaqqabeef odeeffannoo hin qabu jechuun dhugaa jiru haaluu BBC'n Afaan Oromoo gabaaseera. Haleellaa mootummaan dirooniin uummata irratti raawwateen namoonni 25 ajjeefamuu fi namoonni 7 ammoo osoo baqatanii hallayyaa keessa bu'anii akka du'an maddeen gabaasaniiru. Humnoonni waraanni mootummaa naannichatti bobbaase loon uummataa 220 ol ta'an oofatuu fi re'oota hedduus uummatarraa saamaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa wajjin waraanatti jiru Odaa Tarbii haleellaa qilleensarraan uummata nagaa sodaachisuuf fi jilbeenfachiisuuf malee waraana isaanii irratti akka hin xiyyeeffanne BBC'tti himan. Itti dabaluun loltoonni mootummaa 400 ol ta'an booji'amuu fi meeshaalee waraanaa hedduun bu'aa qabsoof oolfamuu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii BBC'tti himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo ABO waboo kan ABO shanee ittiin jedhu yeroo gabaabaa keessatti naannicha keessaa balleessuuf opereeshinii akka geggeessaa jiru himee godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti hidhattoonni kunneen bakka jiru jedhamanittis waraana geggeessaa akka jiruu fi milkaa'aa akka jiru BBC'n gabaasee jira. Bifuma wal fakkaatuun kominikeeshiniin godina Shawaa Lixaa kan ta'an obbo Warquu Hundeessaa Dooche Veelee Afaan Amaaraatii waliin turtii taasisaniin tarkaanfiin xiyyaaraa naannichatti akka raawwate ibsanii uummata nagaa irratti miidhaa dhaqqabe jedhu garuu odeeffannoo hin qabnu jechuun akka waakkatan Dooche Veeleen gabaasee jira. Godina Arsii Bahaa onoota adda addaa keessatti murna abbaa irree mootummaa PPT'n qondaalota miseensotaa fi deeggartoota ABO akkasumas uummata Oromoo qulqulluu maqaa ABO waliin hidhata qabdu jedhuun hidhanii dararaa akka jiran gabaafame. Akka maddeen keenya nuuf gabaasanitti miseensota deeggartootaa fi qondaalota ABO godina kanaa onoota adda addaa keessatti hidhamanii murtee seeraa malee dararamaa akka jiran beekuun danda'ameera. Akka odeessa maddeenitti ilmaan keessan waraana bilisummaa Oromoo gargaaru hidhatanis keessatti argamu kanaaf ijoollee keessan fidaa jechuun hidhanii hiraarsaa akka jiran maddeen naannicharraa nuuf gabaasaniiru. Lafti isaanii akka hin qotamne qotamees akka hin facaane dhorkaa akka jiran kan ibsan maddeen tajaajila hawaasummaa kamuu akka hin arganne taasifamaa jiraachuu gabaafameera. Namoonni seeraan ala hidhamanii jiran kunneen bakka dhoksaa eenyullee arguu hin dandeenyetti hidhamanii hiraarfamaa akka jiran maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Kanneen yeroo ammaa mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran keessaa muraasni Ona Digaluu Xijjoorraa,
Ballataa Ayyaanoo Durataa Abaa'oo Onichaa, Zeenabaa Dassee, Seeyfuu Ukkee, Muusaa Shuggee, Ona Xiyyoo irraa Gammachuu Kennoo Durataa Abaa'oo Onichaa, Sheekh Ahmad Tusee miseensa Koree Abaa'oo, Amaan Gabii miseensa Koree, Siraach Amaan Gabii, Mustafaa Amaan Gabii, Jamaal Abdannee, Muhammad Sheekh Ahmad, Shaawuu Wayyeesoo, Xaahir Caaccoo, Diittaa Qaasoo, Gammee Qaasoo, Gannaa Roobaa, Manzaa Namoo, Rashiid Namoo, Obbo Hajii Heeyyii Manguddoo umurii waggaa 70, Ona Hexosaa magaalaa Itayyaarraa Amaan Shee Bamudiin itti aanaa durataa Onichaa fi miseensa Koree Godina Arsii Bahaa, Haji Kaliil Sa'iid miseensa Koree Abaa'oo Onichaa, Habiib Amaan miseensa Koree Abaa'oo, Ona Muneessaa magaalaa Qarsaa irraa immoo Girmaa Ijaaraa Damee, Barsiisaa Shaambal Shangaree, Barsiisaa Zarunaa Dargaa Cangarree, Aadde Hajjoo Boruu Tafkii, Ona Leemuu Bilbiloo Boqojjiirraa, Zarihuun Tulluu Beenyaa Durataa Abaa'oo Onichaa, Kumsaa Tolaa, Ona Roobee Arsii irraa Xaahaa Shimaamud, Qeerroo Abdul Qadir, Ona Zuwaay Dugdaa irraa Aadde Misraa Shemuktaar kanneen hidhamanii hiraarfamaa jiran keessatti argamu. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessa kan jiraatan Musliimoota irratti tarkaanfiin finxaaleyyii naannoo Amaaraa raawwatamuun gabaafame. Musliimoonni akka dirqiin amantii jijjiirratan dirqisiifamaa jiraachuullee maddeen keenya gabaasaniiru. Walitti bu'iinsa eebila 26 magaalaa Gondaritti uumameen walqabatee lakkoofsi namoota lubbuun darbanii 21 ol akka ta'e manni marii dhimmoota Islaamaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Kana malees miidhaan qaamaas akka qaqqabee fi masgiidonni akka gubatanis ibsameera. Manni marii olaanaa dhimmoota Islaamaa Finfinnee ibsa eebila 27 baaseen lakkoofsi namoota Gondaritti ajjeefamanii gara 21tti ol guddachuu fi haleellaan taasifamee haleellaa itti karoorfamee geggeeffame ta'uu ibsee jira. Masjiidotaa fi quraanni gubachuu fi dubartoonni gudeedamuu akkasumas qabeenyi musliimotaa barbadaa'u ibsee jira. Haji Usmaan Umar hoogganaan masjiidaa fi barnoota amantaa mana maree naannoo Amaaraa BBC'tti akka himanitti kanneen gochaa kana raawwatan finxaaleyyoota biyya tokko amantaa tokko jedhan akka ta'an ragaa ba'aniiru. Ka'umsa wanti ta'u kamuu waan jiru miti. Finxaleeyyiin biyya tokko amantaa tokko jedhan gocha raawwatanidha. Biyyi kun kan keenya qofa yaada jedhu qabaachuun alatti sababni kan biraa hin jiraatu. Manni marii Islaamummaa naannoo Amaaraa gama isaatiin ibsa baaseen mootummaan naannichaa haleellaa musliimotaa fi qabeenya isaanii irratti taasifamu akka dhaabsisuu fi yakkamtoota seeratti akka dhiyeessuu qabu gaafateera. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Amaaraa Dassaaleny Xaasaw rakkoon kuni raawwachuu mirkaneessuun finxaalessummaan bu'aan isaa lubbuu fi qabeenyaa barbadeessuu waan ta'eef naannoon Amaaraa kanaan booda finxaalessummaa bifa kamuyyuu baachuu hin qabdu. Kanaaf tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e ni fudhanna jedhe jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Bifuma wal fakkaatuun miidiyaan Haaruun jedhamu akka gabaaseen musliimoota Gondar keessatti ajjeefaman awwaaluun illee akka hin danda'amne jiraattonni naannichaa kunneen miidhaa irra gahe haasofsiisuun gabaaseera. ብዙ ነው የሞተው ሙስሊም ብዙ ነው። ተቸጋግረው ነው ያለ ሐኪም ቤት የተቀበረን የለ ህቤት ወደ ጃፉም ያሞታል። ብዙ ነው ከሌ ብለው መቁጠርም አልችልም። ብዙ ነው። Jiraattuun magaalaa Gondar kan manni ishee fi qabeenyaan ishee duraa manca'e miidiyaa kana waliin turtii taasifteen qabeenyi kiyya waa tokko hin hafne mana kiyya caccabsanii seenuun waan an qabu mara na jalaa mancaasan jechuun akkasitti dubbatteem. የተፈጠረውማ ምን ዘለው ገቡ ሲደበድቡ ካልከፈትሽን በሩ በላይ ዘለው ገብተው በቃ ለውጭ እያሉ ያንን ሁሉ ሰበሩት። መስታወት የለ፣ ቴሌቪዥን የለ፣ ፍሪጅ የለ፣ መስኮት የለ፣ ድቅቅቅቅ አድርገው yeroo ammaa uummanni musliimaa sochii tokko gochuu hin danda'u kanneen amanticha fudhataniin ala yoo kiristaana taate qofa jechuun jiraattuun
miidiyaa Haaruun dubbisee dirqiin akka amantii kiristaanummaa fudhachiisaa jiranillee dubbattee jirti. ሙስሊሙም አይተንታላችሁ አስተዋት የድም የተባለ አንዳንድ ማሰጃ ታሰረ በሉ ተሳልናችሁ ለፉ እያሉ ያው ለሚያውቋቸው እንኩበሉ ማሰግሰሩ እያሉ እያሳሰሩ ይሰዷቸዋል ለውሃቸው ማደሪያ Manni maree Islaamaa naannoo Amaaraa ibsa baase kanaan Musliimoonni addunyaarra jiran martii akka sagalee ta'aniif dhaammachuun gara fuulduraatti rakkoo wal fakkaataan akka hin uumamneef tarsimoo qopheessuun uummanni Musliimaa naannicha keessa jiran akka of rakkoo fakkaataa ofirraa ittisaniif hojjechuuf karoorfatu ibsaniiru. Oduu walqabatee nu ga'ii biroon manni maree olaanaa dhimmoota Islaamaa Finfinnee ibsa baaseen sagantaa giddugala Islaamaa fi masjiida ijaaruu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Lammii Kuraa naannoo Ayaat jedhamutti lafa bulchiinsa magaalichaa irraa argateen ijaaruuf qabate haquu beeksise. Sababa finxaaleeyyiin caasaa kutaa magaalaa keessa jiran hokkora kaasuuf akka karoorfatan waajjirri nageenyaa fi waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa odeeffannoo argateen akka ta'e ibsee jira. Gochaa suukanneessaa Musliimoota naannoo Amaaraa magaalaa Gondar irratti dhaqqabee ilaalchisuun sagalee mormii bakkoota adda addaatti dhagahamaa jiraachuun gabaafame. Eebila 27 magaalaa Finfinnee masjiida guddicha Anwaaritti mormiin dhaggeessifamee jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Dirreedawaattis mormiin finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo jedhu mormu dargaggoota Musliimaa magaalaa Dirreedawaatiin dhaggeessifamaa oolu maddeen keenya naannicharraa nuuf gabaasaniiru. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa masjiida Fatii jedhamuttis sagaleen mormii wal fakkaataan akka dhaggeessifame kan ibsan maddeen mootummaan dafee tarkaanfii hin fudhatu taanaan uummanni Islaamaa roorroo diinii yookiin amantaa isaanii irratti dhufe callisnee hin ilaallu jechuun akeekkachiisaniiru. Mormiin uummataa kun guutummaa biyyattii keessatti babal'atee itti fufuu mala kan jedhan maddeen jimaata dhufu salaata Juma'aa booda sochiin jabaan jiraachuu mala jechuun yaada isaanii nuuf laatanii jiru. Hordoftoota keenya oduun keenya har'aas kanuma.